Gabaha aanaa giddaa ayyaanaatti haleellaa finxaaleeyyiin amaaraa uummata nagaa irratti bananiin namootni 5 ajjeefamuu itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenya godinichaa koloneel Lammisaa Dheeressaa BBC'tti himan. Dabalataan maddeen hospitaalaa giddaa ayyaanaa BBC'tti akka himanitti namootni 5 du'anii 4 ammoo madaa'uun yaalamaa jiru. Koloneel Lammeessaan qaama haleellicha raawwate irratti humni nageenya mootummaa tarkaanfii fudhataa jiraachuus BBC'tti himaniiru. Taateen kun naannoo Dichootti kan raawwate konkolaataa uummata fe'ee Dichoo gara Guttinirraa gara Giddaa deemaa ture irratti kan mudate. Kan kana raawwatan immoo waan beekamu naannoo sana hidhattoonni duris hattuun karaatti baatee waan tokko kan saamtu hin jirti. Haa ta'u garuu amma hidhattoonni finxaalessaa naannoo sana nageenya naannoo sanaa jajjeeqanii hin jiru. Finxaalessaa warra Amaaraa kanadha. Hidhattoonni finxaalessaa Amaaraa. Kanaaf konkolaataa hawaasa fe'ee deemaa jiru karaatti dhaabanii rakkoo geessisaniiru. Rakkoon lubbuun nama 5 kan darbe jira. Namni 4 madaa'ee hospitaala jira. Akkuma ligalaatitti rakkoo nageenya wal qabatee jiru furuudhaaf hojii bal'aatu hojjetamaa jira. Toora sanatti yeroo adda addaa miidiyaa irratti akkuma hordofaa jirtan konferensiin bal'aan gaggeeffamaa jira. Gammoojjii kan keessatti sochii bal'aatu godhamaa jira. Hawaasa mariisisuun hawaasni bal'aan nagaa barbaada. Haa ta'uutii garuu namoonni nageenya akka bu'u hin barbaanne rakkoo uumuu kan barbaadantu karaatti eeganii namoota nagaa karaa deemanii irraan miidhaa geessisaa jira. Naannoo kana naannoo Alii jedhamtu kanarra baay'inaatiin uummata buqqisaa turaniiru. Finxaaliyyiin akkasii kun mootummaa tarkaanfii fudhataa jiru ni jira. Uummata baay'een achirraa akka buqqaan ilma beektu waanta ta'eef. Naannoo Alii qofa osoo hin taane manni 5 bakka baay'ee irraa uummata buqqiseera. Sababa sochii finxaalessaatiin immoo Aliirraas uummanni kan buqqa'ee jira. Uummanni Oromoos buqqa'eera, uummanni Amaaraas buqqa'eera. Uummanni nagaa barbaadu kan keessaa irraan buqqa'een hin jiru. Bakka rakkoon nageenyaa jiru hundatti uummanni buqqa'uun sanaaf Aliirra yeroo ammaa jira sochiin hojii hojjetamaa jira. Taateen har'a ta'e daandii guddaa Guttinii gidda deemu karaa Tulluu Dichoo irratti hin beekama. Bakki kun duraanis beekamaadha. Inni sochiin sooshaal miidiyaa irratti deemaa jiru olola diinaati waan ta'eef 3 ajjeesanii 30 godhuu 4 ajjeesanii 40 godhanii lallabuun bu'aa siyaasaa argachuudhaaf jecha ololli oofamu beekamaadha. Battalumatti nama 4 kan du'e namni tokko hospitaala seenee booda reeffi kan du'e. Namni 4 immoo madoodha. Ammas hospitaala deeggarsi godhamaafii jira. Humnoonni kun silas nagaa hin barbaadan waan ta'eef olola oofanii sooshaal miidiyaa irratti waan hin taane dabarsanii uummata keenya burjaajessanii isa tokko irratti kaasanii rakkoo nageenyaa uumuudhaaf halkanii guyyaa hojjetu waan ta'eef kun bifa kanaan hubatamuu isarra jiraata. Aggaammiin kunis nageenya fiduudhaaf hojii hojjetamaa jiru keessatti gufuu ta'uudhaaf ammas carraaqqiin nageenyaaf godhamu kun boodatti akka deebi'u uummanni keenya nageenya rakkoo nageenyaa keessaa akka hin baane akka gara misoomaatti hin galagalle gochuudhaaf hojii diinoon hojjetaa jiran akka ta'e sirriitti qabatamuun isarra jiraata jechuudha. Namoota rakkoo kana uumanis hordofanii tarkaanfii fudhachuudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Kana duras hojjetamaa tureera, akkuma hojjetamaa jira, fuula durasitti hojjetama. Kaleessa saamichi tureeraadha naannoo Wandoodee kanarraa kanuma wal qabata gareema kanaan. Saamichi yeroo tokko mul'ata. Moobaayilii waan tokko saamichi tureera kan jedhamu gabaasa qabna. Garuu waan qabataman qulqulluun kan nama sitti kana duwwaata kan qulqullina uumuudhaafis hubannoo uumuudhaafis kan gargaaru hunduma keenya kan dibsiisee fi diinonni keenya ammas carraa argataniin nagummaa fi tasgabbii uummata keenya akka isaan hin barbaanne saboota kana walitti buusanii as gidduutti faayidaa ofiidhaaf akka itti fayyadamuu barbaadan kan kanarraa ka'es dhugaa jiru ukkaamsuudhaan sooshaal miidiyaa carraa sooshaal miidiyaa qaban itti fayyadamanii olola adda addaa oofanii burjaajuu uumuudhaaf kan hojjetaa jiran ta'uusaa qabatti gaarii. Gareen kun naannoo Amaaraarraa keessattis rakkoo uumaa akka jiruu fi mootummaa wajjin akka walitti bu'aa jiru ni beekama. Naannoo sana irrattis irra deddeebiitiin haleellaan raawwataa tureera. Warruma achi jiraatan keessatti warra wal qindeessanidha moo warruma gama wal qindeessutu achi as seenee badii akkasii kana raawwata? Diinni gama fintuucee hin jiru. Akkuma beektu toora sun gammoojjii san keessa bal'inaan hawaasa Amaaraati jira. Namoonni yeroo adda addaa rakkoo adda addaa uumanii maqaa Amaaraatiin toora sanatti baqatanii jiranii hin jiru. Sababa rakkoo nageenyaa kanarraan kan ka'e toora sana humna xixiqqaadhaan gurmaa'anii waan meeshaan isaan akka jiruu fi karaatti ba'anii saamicha gaggeessuudhaaf carraa argatanii turaniiru. Kanaaf waan achi keessa jirudha malee bakka biraarraa diina dhufee finxaalessa jawwisaa isa gama jireetu dhufee as seenee osoo hin taane kun ijoolluma toora kanatti naannoo Aliirraas uummata keenya buqqisuudhaaf warruma hojjetaa turan sun waan akkasiiti malee kan naannoo Amaaraarraa nutti ce'e miti. Jiraataan aanichaa BBC'n dubbisee fi nageenya isaaf jecha maqaan isaa akka hin eeramne gaafate ajjechaa kana dura kaleessa ganama bakka haleellaan raawwate kanatti qaamni hidhate saamicha gaggeessuu hime. Jiraataan kun namoota konkolaataa keessaa buufamuun qaama hidhateen saamaman keessaa tokko ta'uu himuun miidhaan qaamaa isarra ga'uus dubbata. Reebichaa fi saamicha garaagaraatu gaggeeffame. Miidhaan lubbuun
har'a kan inni takka kaleessa haalli keessa jira qabeenyaa keenya kan jiru irraa kan yaaddoodha bakka maatii keenya kanaa bira waan wala jiru fakkaatu kanaa bira na fudhatanii jaata keessa kaa'aniiti haalli waan hin jechuu dhibeennaan waaqayyo rubbii kana hoshee kalee waan qabduun waan irraa fudhatan. Maal sirkaa fudhatani? Mallattoo moobaayiliidha waa bakka qabu bakka waa dubartoota irraa bakka waan kan qabu hundi irraa yaaftan konkolaataa lama guutuu kaaman. Nama miidhaan harka koo bitaa tokko sadatti qabeetiin argitanii. Iddoo kamitti ta'e kun? Iddoo Bichee jedhamu. Eessarraa garamitti deemaa turtan yeroo sana? Magaalaa Bicceerraa gara magaalaa Naqamtee. Qaama akkamitti dhaabsee kan saame? Qaamni kun Isaan isaanii isaan poolisii federaalaa uffatanii jiru. Erga faamamnee booda faamamnee ni gaddisa ni booda raayyaa biyyaadhaan siin jedhutti deemnee dannee jenne isa booda ni dabarsan. Raayyaan ittisa biyyaa eessa jira ture iddoo kam deemtanitti maxxan? Kiiloomeetira 2 kan hin caalle irratti jiru isaa. Meeqa ta'u warri siin saaman baay'inni isaanii ilaalteetta? Baay'inni isaanii nama kan nama 4dha kan bijaan agarre warreen kaan immoo bosona caakka keessa gaggalanii kuusaa jiran. Sababa rakkoo nageenyaa godinaalee Wallaggaa keessatti waggoota darbanii qabee mudachaa jiruun namootni kumaatamaan qe'ee isaanii irraa buqqaaniiru. Hedduunis ajjeefamaa Afrikaa Kibbaa Piriitooriyaatti mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti mallattaa'e waraanni kaaba Itoophiyaa akka dhaabbatu taasiseera. Mootummaa Itoophiyaa wajjin waraana keessa kan turee fi erga araarri bu'ees mootummaa yeroo naannoo Tigraay keessatti hundeessuu keessattis teessuma olaanaa kan qabate TPLF matuma isaati. Erga hundeeffamee gara baatii 6 kan lakkoofsa bulchiinsi yeroo Tigraay hojii milkaa'aa akkamii hojjeteera jechuun BBC'n paartii Saalsaa Wayyaanee Tigraayitti itti gaafatamaa dhimma alaa obbo Haayiluu Kabbadaa gaafateera. የአንድ መንግስት ጊዜያዊ ሊሆን አከመንታ ኮቲ ሆማ ዋንተ ሚልኬሴን ቀቡ ሞቱማን ቶኮ ከን ጨምሳስ ሀተኡ ዳበታን ኢትጋፈተሙማን ኢሳኒ ዱራ ነገኛፍ ተዝገቢው መታ ኤጉ ዮካን አንጎ ሴራን ከነሜፍ ሆጂቲ ሂኩዳ hojiin jalqabaa walabummaa deebisuudhaan akkasumas nageenyaaf tasgabbii naannichaa eeguudha. Kanaaf bulchiinsi kun garuu walabummaa Tigraay hin deebisne. Uummatni Tigraay nageenyi isaanii seeraan eegamee ba'anii galaa hin jirani. Walumaa galatti jireenyi hin jiru jechuu dandeessa. Buqqaatonni miliyoona 1.5 ol ta'an jiru. Hedduun isaanii gargaarsa hin arganne. Bajeta ofii isaarraas ta'ee qaama kaan waliin mari'atee bulchiinsi kun lammiilee isaa sooruu hin dandeenye. Bara shiftaa keessa jirraa jechuun ni dandeessa. Shiftaan baadiyyaa bosona keessa dhokatee qonnaan bultoota saamuu fi shiftaan magaalaa konkolaataa lakkoofsa gabatee hin qabneen socho'aa nama saaman jiru. Kanaaf seera maleessummaa sadarkaa kanarra jirutu jira. Mindaa kaffalaa hin jiru. Soorata kaffalaa hin jiru. Amma Tigraay keessa mootummaan jira jechuun rakkisaadha. Paartileen siyaasaa mormitoota Tigraay koree qindeessituu hundeeffama mootummaa yerootiin kan TPLF qofaasaa hundeesse jechuun akkam fudhanne kaasuun mariiwwan uummataa irrattis osoo hin hirmaatiin hafuun isaanii ni yaadatama. Qondaala paartii Saalsaawii Wayyaanee Tigraay kan ta'an obbo Haayiluun bulchiinsi yeroo milkaa'uu dhabuu isaaf sababoota kan jedhan akkanaan BBC'f himaniiru. Bulchiinsa yeroo jedhamuun kan hundeeffame kun kaabinee naannichaa TPLF kana dura hundeessee ture fudhatee itti fufe malee kaabinee ofii isaallee hundeeffachuu hin dandeenye. Kanarra darbee immoo kaabinee gadii kan jiran hooggantoota waajjira itti aanaa, hooggantoota godinaa kan aanaa, kan magaalaa diriirsuu hin dandeenye. Obbo Geetaachoon dhiyeenya Maqaleerraa gadi bu'uu hin dandeenye. Godinootni tokko tokko chaappaallee hin jijjiiru nuun jedhaniiru. Nuuf hin ajajamanii jechaanii turan. Akka seeraatti kan aangoo naannichaa 60% qabatee jiru TPLFdha. Garuu 100 bulchiinsi yeroo amma jiru kanuma TPLFdha. Tigraay keessa paartiitu jira malee mootummaan hin jiru. Mootummaan federaalaas rakkoo isa tokkodha. Bajata kennaa hin jiru. Fakkeenyaaf nama soorata ba'ee kan hoogganu mootummaa federaalaadha. Maaliif isaaniif hin kaffalu? Hojjettoota mootummaaf maaliif mindaan kaffalu? Waraanaaf birrii biliyoona 100 ol kan baaftu yoo ta'e nagaaf jettee maaliif biliyoona 10 yookaan 20 baaftu? Mootummaan yeroo kufe yommuu jettu kan muude mootummaa federaalaadha waan ta'eef kufaatiin kun kufaatii mootummaa federaalaatis jechuudha. Keessatti namootni 400 ol ta'an appilikeeshinii haaraa Daares jedhamu fayyadamuun dubbisuu fi barreessuu barachaa jiru. Aappii kana kan uume lammii Somaalii Biriteen baqattummaarraa gara hojii kalaqaatti galee Ismaa'eel Ahmed jedhamudha. Waldhabdee jijjiirama qilleensaa fi rakkoon sirna barnootaa naannicha keessa jiru addunyaa keessatti naannoo lakkoofsa namoota barnoota hin baranne guddaa qabdu ishee taasiseera. Firaa'ol Balaay gabaasa qabdi. Hodaan yeroo qodaa dhiquu xumurtu
sagaleen waamicha salaataa masjida fagoo jirurraa dhagahama. Shamarreen ganna 23 magaalaa guddoo Somaaliland Hargeysaatti hojii qulqullinaa hojjetti. Hanga yeroo dhiyootti hojii qulqullinaa hojjechuun alatti waan biraa yaaddee hin beektu. Amma garuu sa'aatii boqonnaa isheetti hoodaan mobaayila ishee baastee waan kana dura gochuu danda'a jettee hin yaadne tokko dalagdi. Innis dubbisuudha. Markii aan yaraa mana awoodi kaleen dugsi galo. Baadiyyaatti waan hin guddadhee fi maatiin koo humna ittiin na barsiisan hin qaban ture. Ofii koonis mana barumsaa deemuu hin dandeenye. Waa'illi ishee tokko ji'oota muraasaan dura waa'ee aappii Daaris jedhamu dubbisuu fi barreessuu barsiisutti hime. Achii waan kun waanuma jireenya ishee jijjiire tahe. Amma dubbisuu fi barreessuu nan danda'a. Gara fuulduraatti hojii fooyya'aa argachuufan fedhii qaba. Dandeettiin argadhe kana waan fooyya'aa argachuufan itti fayyadama.